اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في هدفتوتا channel فايا من تسلامات هذا هندي كيسنو إيجا كم بيكمو قيا نرى قيا إيدا قيا جمعشوا مسلمين هندي جمعشوا تنقودتو بقى قيا هناني سنجي يتشا سكنتا خينيا خنجر كابنو تها إن شاء الله سكنتا خينيا خنوجل كابو وبريس خينيا مؤاز قرآن أكانوف بانو سكنتا خيا قوم ساتني سنيف دبرسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. ما شاء الله برسخن يا ربي تعيدوا فيه إيجا
eega sagantaa keenya quraanaan balleen booda chaanalli Faayaa Amantaa Islaamaa guyyaa Iidaa guyyaa gammachuu kanaan sagantaa adda addaa bohaarsitoo kan ta'e isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa kanarraa akka qooda fudhattan abdiin qaba. Eegaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Gamanumaan odoo gama sagantaa keenyatti cin dabreen durarratti mee Ramadaanni akkam ture? Odoo gama sagantaa keenyatti hin seenin dura Ramadaanni akkam ture? Ramadaan akkamitti dabarsaa turre? Waan jirurraa. Gamanumaan mee gama obboleessa Mujaahidittiin isin dabarsa. Mujaahid Ramadaanni akkam ture mee? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رسالتي بلغ سلامتي إلى جماعة من أهل السنة جهلت أوقاتي لأجل فراقكم بعد التلاقي بيني وبينكم لو كانت لي ريش مثل ريش الطائرة أبيت عندكم ليلا ونهارا ثم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضاني أكم تريرتي سندرا أنا في إسنس ورا برنا ورا بردلا إن مبارك تقبل الله منا ومنكم برجس نجي بودا صومني حالة بريدة تريجون صومنا ما رأيت أسرع صومنا برنارا صومنا جرجرا قالوا كا عريفة تتكلم نرجع نمنا شفتون عجائبا نتيجون أكا اتلوفه في أكن اتلوفه سفيسة قواتر ولكن أكستو وجرمه bara soommanni baranaa bara gammachuu bara muslimtoonni isa keessatti jabaachuu jiru bakka cufatti yoo ni fargine bara amantaan keenya illee jechuudha. Miidhamni illee aga tokko keessatti jiraatus ifatti yeroo ba'u jiru yeroo dukkana keessa ifatti ba'u jiru tokko bara akkasii jedheetu natti mul'ata. Alhamdulillah rabbil alamin soommanni baranaa bara bareedaa ture. Egaa maashaallah gamanumaan odoo gama gaafii keenyaan deebiin chaanalli Faayaa Amantaa Islaamaa guyyaa irraa guyyaa Iidaa kana waan hedduu akkuma dubbanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odoo gama gaafii keenyaan dabariin dura warreen chaanala keenya kanaaf miseensan tahiinis warra hayreen yoo jiraate subscribe, like, share, comment godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa gama keenyatti afeeramaa isiniin jenna. Egaa sagantaa hedduudha qabannee isaa bohaarsitoo taate inshaallah mee sagantaa bohaarsitoo taateerraa fedhinnaa isaatiin kanuuf bohaarsu yookaan dirqidhaanis kan nuun ni jirti. Mee ka fedhinnaa isaatiin dura nu bohaarsuu fedhume. Aishee bohaartii irratti kaa guyyaan guyyaa gammachuuti. Namni gaa hundinuu gammaduu qaba. Garuu walaakin gammachuu keessatti ma isaa babuu hin qabnu. Maaliif watabassam fi wajhi akika waan jiru jira. Namni yeroo hedduu wajjin jiru seeqaa ta'uu qaba, gammadaa ta'uu qaba. Inumaa'u qulqullina qalbiitii fi gammachuu namaaf agarsiisuun namoota jaalala rabbii qabudha. Maaliif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin quraana keessatti Abdullah ibn Ummi Maktum jaamaadha jechuun ija lameen hin qabu. Guyyaan itti dhufe san abasa wa tawallaa jeen ka gurbaan ija hin qabne Nabi Muhammad gurbaa ija hin qabne sanirraa ka fuula guureete jechuudha garagalee. Walaakin achi keessatti maal jechuudha kan dadhabeeta attabassum seequun sunnaa ta'uu isaa ka gurbaan sun illee ija illee osoo hin qabne illee ka seequu fi qabdaa fuula bareedaa agarsiisuu qabdaa. Nuti immoo yoo sin agarre ka gurbaan bal'aa ta'uu wajjin ka abasa wa tawallaa jeen Nabi Muhammad gurbaa sanirraa gurbaa ija hin qabne sanirraa fuula guureete irraa garagalee. Nama ija hin qabneef hogguuniif seequun akkasii sunnaa ta'e irraa garagaluun dhorkaa hogguuniif ta'u ka ija qabuuf kan nu daawwatuuf immoo gammachiisuun dirqama. Kanaaf bohaarsuunis guyyaanis guyyaa gammachuuti. Garuu gammachuu keessatti immoo beektaa namni guyyuma lamaa rakkoo quunnama guunsi hin jiru karaa rabbii irraa ba'a. Tokko guyyaa gammaddee baxalaanteetti isaa baata. Guyyaa takka immoo guyyaaniif gadditee gadda san keessatti obsa dhabdeeti ka abdii murteetti kufta. Rabbii wajjin wal dhabda jechuudha. Saniifuu nuti garuu gammachuu keenya kana keessatti sheexaannis amma guyyaa iidaa waan taaneef nuti amma guyyaa gammachuu kana keessatti ni gammada. Nutifis gammachuu. Walaakin gammachuu kana keessatti nuti yooniif guyyaa gammaddu ka guyyaa ruuza keetii guyyaa cidha keetii yooniif amma gammachuu keetiin mana dhiistee yooniif deemte hattuun seenee amma maal godha jechuudha. Waan ati qabdu xuluqsi jalaa godha. Amma nutis guyyaa gammachuuti jennee yooniif qalbii keenya duraan iimaanaan hadiisaan quraanaan baatii kana fuul goonee guunnee cufne san yooniif arra bannee dhiisnee kunne ka gammachuu jennee ka isaa babaane sheexaanni dhufee seena paaspoortii cabee jechuudha.
nu seenee ammas haara bakka duraanitti deebina jechuudha. Saniif of eeggachaa gammachuudhaan guyyaa kana dabarsuu qabna. Waa'ee gammachuu irratti muzaahamatu nabii jedhanii ka sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammadis ni qoosa. Safaaxaa ni godhaa jechuun tapha ni taphata. Walaakin inna muzaahamatuhu yaltazimu ma'a sidiq dhugaa wajjin wal qabata. Seeqinsi isaatii fi amma qofli isaa yeroo si kofalchisu guyyaa tokko kaana yaa'kulu ma'a asaabihi attamraati. Akkuma irraa kana sahaabota isaatii wajjin taa'ee wanti hundi dhihaatee timira nyaachuu jiran. Osoon if timira nyaachuu jiraniiti jidduutti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timira nyaachuu jiru kana firii kaa duraan nyaateeti of dura kaayame. Amma kan nyaate kana osuma of dura kaayuutti jidduun sahaabonni isa cinaa jiranii timira nyaachuu jiru kana dhiisee sahaabota nama biraatu dhufnaan dubbisuuf fuula shirgodhee timira irraanfatee jira. Walaakin sahaabonni isa bira jiran timira kana nyaachuu jiran. Firii irraa nyaatan cufa walitti qabaniiti nabi Muhammad dura guran. Inni quban qabu haasa'u jira. Sanboota hoggaanni haasa'u fixatee jiru dhadhawanii kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya nabi Muhammad arra akka malee beeloo itee jirta. Beelti dhukkee sirraa kaasee jira. Nabi Muhammad ka'ee timira dila kana sumaa nyaatee timira kana dhukkee irraa kaastee jirta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egaa jawaadha nama bareeda laaleeti. Walaakin jeen ambeelee ka timira dila kana nyaachuudha kana na ajaa'ibsiise. Isin garuu firii wajjin nyaachuutu na ajaa'ibsiisee jechuudha. Saniifi nutis egaa guyyaan keenyaa guyyaa gammachuu guyyaa bohaartii waan ta'eef jecha. Eme Jafar. Namticha rumeeta gaafa kaan walla imaamu masjidaatiin isaa amma muwazzinni iqaamee masjida bakka imaamtichi seenee beeka seenee beeka osuma faatihaa ofu jiru idee ofu jiru iflage utuwan qabu ni lakkaanna osoo ganda buutuu isa duwwaan salaachisu jiru deeti utuwan qabu iflage bakkuma jiru sanitti dhaabee ofute ganda jechuudha dhaabee biraa ofute achiin booda dhaban amma imaamticha ofute harkanii dhaban beektaa muwazzinni cinaa ta'a jeeti sootatti keessa cinaa jiru tokkoon aboo seena haa jeeni beektaa keessa cinaa jirus maal jee aboo quraanan beeku jee quraanan beeku jee beektaa gisee akkana jee amma dubbiin qaqqabteen imaamticha ofute tokko isaan maqaa isaanii awoo maa wal qaqqadachaa ooltanii miti seentan seenaa jeeni haa otuma salaata jiru seentan seenaa jeeni miti kutee bakka gana akkasitti tokko dhufee gama seenee akkasitti anis dhufee seenee jaa. Qophiin akkuma biyya iidaa beekamu uffataatti tokko kanaa mul'ate. Beete amma tafadhinnaati ta dirqamaatis ni jirti beete. Taate akkuma obboleessu hiyya waan jetti gurbaa tokko ture akkuma amma Ramadaan nama dabarsinee dabarre kanatti eegasii booda guyyaa iidaa booda namni gaafa iidaa san rahmata qaba rabbiinis qalbii isaa jiisee bakka xiqqishoo waan ta'eefu ibaadaas ni goggoda. Eegasii booda gurbaan kun yaalaan saha tana ka'ee inni warra karaarraati. Tana ka'ee akkam ture beeksisa baasan namni akkanatti masgiidarra wayii jira. Namni dhaqee achitti salaatee salfii duraatti argama maallaqa hanqana harkataa jaanii beeksisa baasan. Namni Ramadaana salaatee Ramadaan makkaan kanaan isaa eegisii booda irraanfatee dabarsanii eegisii booda sheetaanis gallakkifamee eegisii booda beeksisa akkasii baasan namni beekaatu. Namni akkana salfii duraatti argame maallaqa hanqana salfii lammaffaa yoo haa duraa kun godhante oomisheen akkas akkana. Kana iyyaaltichi karaarraa dhagahee arra yoo kun godhan fudhachuun qabaa oomishante kun fudhan fudhachuun qaba salfii duraa salaatu qabaa jedhee dhaqee imaamaa isaatti tuqee dubur isaatti tuqee akka addaa kana ta'e ture. Itti qabee salaata isaa hidhatee jechuudha eegasii booda ni hidhatee sunnaa salaatee eeggatee eegasii booda amma jamaan ni dhiyaatee jamaa salaachisan eega salaachisanii booda bakka inni taa'ee maal eegu jira qarshii kudhanan san eegu jira
Gana akkam jee na eegasi booda bakka duraanuu isiinumaatu gaafa soomanaa sana keessa inni salaatanii amma salaata dhageettanii talmaaf salaata si yaamnee kadiifuu wanni si yaamneef salaatuma maalleeni hin jiru. Komda kunnan hin jirtu. Hin jiru deemuu dandeessanii. Allah na akkana godheeti. Wallaahi inni na shawwannee na shawwadee aan saniin uduu an qabaatini. Akkasii kana fakkaatti namni amma eega soomana irraa biyya shayitaanni gallakkifame sababa sanii salaata khaduraan salaatu dhiisuu akkan qabne akka akkam ta'an masgida maallaqa nu konnan jaani laanni yeroo hunda numu jira beesuu roon tasuma galatoomi mee ammas gamanumaan kama bulseen abdu fattaa bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah guyaan kunillee guyyaa idaati gaafiinte soomana ramadaana akkam ture akkas ture wallahi alhamdulillah akka duraatii miti durarra yeroo duraa jalqabaa san akkuma gartee rabbiin durarratti araaramaa fi rahmataa fi xumminannaar akkuma rabbiin godhe sanitti gama duraa sanitti xiqqishoo namni ulfaachuu ture gama boodarraa kan hedduu laafaadha roobni illee ni jira ibaadatti illee namni illee jajjabaatee jira alhamdulillah haalli tokko tokko social media irra deemee beekumsa takka takka nama waan godhu namni ibaadaa irratti jajjabaatee hedduu godhu ture somanni bareedaa baranaa hedduu bareedaa na fakkaata obbolaaltoo nama gammachuu irraa himaa dadhabbii illee hin qabu waan magaalii irraa himan jeefi yaada inshaallah. Egaa sagantaan keenya haalumatti fufee hin jira isinis hamma dhumaatti nu waliin tura. Egaa gamanumaan mee sagantaa gaafitti haa deebinu inshaallah fadhinnaadhaan dirqamaan goona gaa kan akkam nama tokko ija takka qabatee waan nuti itti garsiisnu kan nu dubbisu mee obboleessa keenya mo'as ijaabba takka ni qabatta waraqaa si garsiifamtu ni dubbistu kakka qabattee fayyadu mirga qabaddu fayyadu bitacha qabaddu mirgaa irra waan qabsu. Egaa hordoftoota keenya sagantaan gaafii kana fakkaata obboleessa keenya gaafachuuf deemna. Obboleessa keenya mo'as ija takkitti si hafte sanii himee. Si hin mul'atu? Likki ilaalame. Likki ilaalame. Likki ilaala kaame. Mujee haa. Mujee haa. No. Akkuma inni jee mujee jaa. Maashaallah deebisee jira. Gaafiin keenya akkuma tuufetti jira. Gaafii lammadaa obboleessa keenya addufattaa gaafanna. Gaafii ragaa fidee ija takka nuuf qabatta gaa. Akkasii? Okay. Ija takka? Takka akkan jirreetti ilaalteeti. Takkaan nu dubbiste waan. Okay. Nee? Takka qabadhu gaati lekkee. Akkas goonu? Uummanni nu hordofuu jiru alaalu dura. Zakaa jaa? Zakaa maashaallah. Zakaa jettee. Gaafii sadaffaa obboleessa keenya mujaahidiif kan dhiyaatu ta'a. Bishaan. 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 Jettee maashaallah. Soommanaa hojii wal qabatettanii itti furuuf. Haroonis nu guuttee jirti. Haroo namaas guutee jira. Gaafii sadaffaa gaafii afuraffaa obboleessa keenya Jaafariif kan dhiyaatu taate. Ija takka nu qabadhu gaa haye. Afaan Oromoo jette? Maashaallah. Afaan Oromoo jirti. Egaa gaafii keenya kan waraqaan gaggeeffamu
asumarratti xumurraa inshallah karaa gaaffii keenya kan biraatti dabarra. Gamanumaan faaya amantaa Islaamaa hundi keessanuu ilaa sagantaa kan xumuraatti nu waliin bu'aaraa nu waliin turaa isiniin jenna. Gamanumaan karaa gaaffii keenyaatti dabarra. Obboleessa keenya Mu'az qorannoon akka jirutti ilmi namaa boofa sodaataa jira. Maaliif? Ilmi namaa inni boofa sodaatu akka hin dubbatu kuma biratti agartee sammuu. Kanuma. Gisee inni si bira dhufu naa gartu dachoo warra shagalee waan deemuuf jecha shokomsaa kan hin qabu salmaaf sodaata kan biraa summii illee ni qabaa asni jaanii summii tana waa takka isaa facaasu nagarre ati summii saniifis akka qorannoo namoonni sodaatu summii isaa kan waan daftee nama ajjeeftuuf sodaatan. Ammas gaaffii keenya akkuma itti fufeetti jira. Gaaffii keenya asumaan gama bilisa keenya abdifattaatti dabarsina gaaffii lammaffaa. Moobaayila ilmi namaa maaliif moobaayila kana itti fayyadama? Moobaayila kana maaliif fayyadama? Okay, faayidaan isaa maali? Moobaayila hedduu moobaayila jechuun amma namni moobaayila malee deemuun hedduu hanga agartee waan takka namarraa hir'isutti hanga laalamu gahee jira beekta. Yoo moobaayila halaaluu taate akkuma addunyaattu wantoota barbaachisoo ilma namaatiif barbaachisan keessa akka nama niidii takkatti ilaalamu jira. Nama keessatti namni moobaayila hin goone hojii hojjetus barumsa baratus moobaayila malee rakkisaa ta'ee jira. Moobaayila dhufuun jijjiirama guddaa addunyaa teenya irra fidde jechuudha yaada. Hojii takka saffisiisuuf lammaffaa ammas appoota adda addaa jira. Appii kanaan waan hedduu dalagaa hedduu takka sirraa gabaabsaa. Waa hedduu jira. Moobaayilli kun kaalkuleeshinii keessaa qaba, giloobii qaba, maappii qaba, even GPS'dhaan waa hedduu takka waan namni gartee himee hin fixne. Ati maayindii miimoorii jechuun miimoorii guddaa tokko kompiitaraas tokkuma sammuu namaa takka jechuudha. Sammuun namaa bireeniin namaa biliyoona seelii qabdi beektaa. Akka saniiti wanni isiin ifkee daataa fi wanni isiin istooreejii isiin gootu waan namni namaa sammuu keessatti qabachuu hin dandeenye caalaa qabdi jechuudha. Kanaafuu moobaayil jechuun amma keessatti sammuu takkatti akka nama hidhaateeti jechuudha. Namatti fayyadametti yookaan ammoo yoo hin beekne nama dhagaa harka qabatee deemu. Faayidaas miidhaas ni qabdi jechuudha. Faayidaas ni qabdi miidhaas bakka faayidaaf miidhaatti faayidaas akkuma qabdu miidhaas ni qabdi. Miidhaan siidhaa yoo faayidaa garuu baaduu isaa ilaallee adda ilaalla. Bu'aan sii garuu irra caala jeeti yaadaani. Faayidaan siigaa akkuma nama beeku faayidaan hangana jaamee himamu miti. Miidhaan siidhaa takka yeroo namaa kana lus goote hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee faarratti miidhaas ijoollee irratti illee ni qaba. Even nama isteejii teenager irratti illee ni jira. Akkasuma namni gurguddaan fakkeenyaaf dardarrii hedduun jimaa qaba isuma moobaayila akka feesbuuk maal godhu ta'a. Yeroo isaa dubbar maallaqa. Soomanaan taa'ee odoo zikriin goone odoo ibaadaan goone maal godha inni moobaayil qabatee yoo guyyaa ta'es guyyaa keessa moobaayiluma kana garagalcha quraana takka aliif laamiin silaa jedhee ajrii hedduu guddaa argata. Yoo takkaa taa'ee muhaadaraa yoo dhaggeeffate yoo hadiisa dhaggeeffate yoo gartee nama gargaare yoo waan warra gargaare waa hedduu takkaa jira wanni ajrii guddaa argachuu danda'u. So inni addunyaa biraa keessa moobaayiluma tanaan seenee waanuma silaa yoo itti fayyadamanis bu'aa guddaa itti argachuu danda'u. Maal yeroo isaa qaalii kana ramadaanaa isaa ta'u yeroon qaaliidha. Wanni jaan yeroon tuni waa lama takkaasii murtii seefiidha jaan yeroo jechuun seefiidha takkaasii murtii yeroo tana jechuun odoo waan takka ittiin dabarsinitti yeroo qaalii tana jiruu isaa keessatti jireenya isaa dardarrii ganaa waa hedduu isaa agarra jiruu isaa fuulduraatiif wanna godhu kana himaa hanga faaqaasaa harkatee inni moobaayila harkannaan addunyaan guutamte maaliif jenna komachuuf illee miti dhiifama naa godha jechuun cuftummaan keenyaa akka irraa if eenyu maaliif gatee nama hedduudhaatu niin godha jee odoo hin taane odoo inni hiyyaanni beektaa yoo kontirooliin itti taate yoo innummaan piroogiraam godhee akkasii ijoollee isaa ta'uu yoo goone
akkuma bu'aas qabu miidhaas qaba silaa balli yeroo ni godha akkasii bu'aas akkuma qabdu miidhaas qabdu jeeti yaada baay'ee. Jazakallah. Egaa gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Gaafii sadaffaa obboleessa keenya Mujaahidiif dhiyeessina. Gaafiin Mujaahid maal nyaachuu jaalatta? Guyyaa kanneen keessaa ni matinga kanneen ala. Guyyaa idaa beektaa silaa anu beektaa dura yaadutti hin jira. Maaliif gaaffii biraa osoo hin taane guyyaa kun guyyaa nyaataatti gammachuuti. Waa'ee nyaatarra maal hin qabanne jechuun jira. Nyaanni nyaatu jaaladha. Raafuu. So giniin waan giniin jechuudha. Guyyaa idaatti raafuu nyaachuu jaalattamu. Ay beekaa waan yeroo hedduu nyaachuu jaalattatani wanni yeroo hedduu nyaachuu jaaladhu raafuudha. Maaliif wanna akka salaxaaf raafuu kun amma side effect jechuun miidhaan isa gaggeessu keessatti isa qaba. Miidhaa hedduun qabu qaama keetiif waa hundaafuu keemikaalotaas hin qabu biqiloota irraa waan dhufuuf jecha nyaata bareedaa jee waan hin yaaduuf. Egaa gamanumaan gaafiin akkuma itti fufetti jira. Jaafar maal sodaattaa? Mee bineensota keessaa maal sodaattame? Taate bineensota keessaa leencaan sodaadha jee. Leenci takka agartee ni beektaa? Jechuun akkuma jedhamaa jirutti akka waan inni mootii bineensotaati. Saniifuu yoonii fi sasee si arge yoo nama dhiiraa mi alaafun xiini jaa nama dhiira waan ta'eef nan dhiisu yaade dubartiin tokko yaani jedhanii maal sodaate jechuudha. Saniifuu waan ni namaa dhageetumaan dhiira ta'uu fayyaa mootii bineensota waan ta'eef yaa dhiira ta'uu fayyaa leenca sodaadha sila dhalaa ta'e hin sodaadhu ture leencaan sodaadhu. Hordoftoota keenya sagantaan gaafii fi deebisaa keenya haaluma itti fufeen jira. Inshaallah namuu gaafii lama qabu waan ta'eef takka takkaatu isin hafa. Egaa mee asumaan gama Muwaasitti dabarra. Muwaas gaafiin Ramadaanni baranaa guyyaa maalitti? Ramadaanni baranaa guyyaa maalitti? Yaadachiisuu hin danda'amu. Guyyaa Rabbi keenya gaa'e. Guyyaa irra isin naame. Jechuun somanni kun guyyaan seenu guyyaan boqol dhabaame. Amma somana barana alhamdulillah guyyaa 30 somanneeti. Har'a guyyaa siinaa hana guyyaa gammachuu jiraame. Ramadaanni guyyaa inni seene guyyaa san barbaanne guyyaa akkam seene guyyaa akkam ta'e. Yoo gaafi kana oolaalte sirraa dabarsina jechuu barbaanneeti. Yaada. Hayyamee olluma kan ittiin sirraa dabarsaa. Dura ollumaan nama dhaqqabaame yoo iyyatanis. Mujaahid mee Ramadaanni baranaa guyyaa maalitti? Ramadaanni baranaa guyyaa inni ta'e guyyaa sabtiiti. Guyyaa akka sabtii takkaa'u sanbata xiqqaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya gaafiin keenya haaluma keenya itti fufeen jira akka isin bohaarsaa jiru abdii qabna. Egaa gamanumaan gama obboleessa keenya Abduu Fattaatti dabarraa. Abduu Fattaa maaltu si aarsaa jetti gaafiin ta'e?
من أرسو أوني ما أرسو غافي فاتو في الدنيا إن شاء الله أرسل لي دولا حق أبو نماني أرسا نمني حق ديسي أرسا حق خير أبو نسي أرسا حق أملي نمني سيديمون سي أرسا حق خير أبو نسي أرسا من ما أرسل لي دولا أتهدولا أكلهم فاقد أكديدو نارسان ما أعرف جنة أكديدو نمارس خيس أتك أكرب بيديدو لا يشولا نمتي الله هديه حق أودو أركو من ما أخوني ودو حق وجا ربي دش سميهم نحن ودو أركو ودو ربي وهم دفعي دي سافقني نمني برا خبكان بوس من اللي خدو جو ودو أركو ودو نمني برا ربي ملي نمني برا دش أمور كمين دي اسمه مودن دي دو يخوي المنا ما قبره لقاو برا وانا ما أعرف يدوسن كيسان حق أديدون ناس عارف حق أديدون واحد والكأولي كمان عيد جلالا عيد تكما عيد إيمانا عيد بونما أتو إسنيف ملك بدورما تقبل الله منا ومنكم